Waboon zoonii lixaa aanaa sayyoon ooleetti tarkaanfii fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa miseensota waraanaa keessaa ogeessota fayyaa leenjisaa ture eebbisiisuu beeksise. Aanaa meettaatti jaleewwan mootummaa naftanyaa bilisiginnaa saamicha hawaasa irratti raawwatan hammeessuu himan. Aanaa dirree Hincinnii keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa manneen jiraattotaa gubuun himame. Aanaa qilxuu kaarraatti namni nagaa tokko loltoota maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaan ajjeefamuun ibsame. Aanaa guutoo giddaa keessatti jaleewwan mootummaa naftanyaa bilisiginnaa jiraattota jumlaan hidhuu fi dirqamaan milishummaa leenjisuu itti fufuun dhaga'ame. Gurraandhala 25,2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Waboon zoonii lixaa aanaa sayyoon ooleetti tarkaanfii fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Waboon zoonii lixaa aanaa sayyoon ooleetti lukkeelee diinaa adabuun meeshaa waraanaa dugda diinaarraa hiikee jiraachuu ajajaan waboo bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti hime. Jajjabeen mataa tuutaa korommiiwwan lixa biiftuu waraanni bilisummaa Oromoo dheengadda gaafa gurraandhala 23 godina lixa Wallaggaa aanaa sayyoon oolee ganda kolobaatti humnoota weerartuu bilisiginnaa haleeluun diina olii fi gadi gugsuun hedduu du'aa fi madoon adabee meeshaa waraanaa qawwee keemii 4 hidhannoo mudhii 2 fi rasaasa 120 irraa hiikkachuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Injifannoon uummata Oromoof. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa miseensota waraanaa keessaa ogeessota fayyaa leenjisaa ture eebbisiisuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixaatti loltoota isaa keessaa miseensota ga'umsa qaamaa fi sammuu ciccimoo ta'an filachuun leenjii ogummaa fayyaa bal'inaan kennaa ture milkiin xumursiisee eebbisiisuu beeksise. Akka hooggansi zoonichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ibsetti leenjichi yeroo dheeraaf qindoominaan geggeeffame barsiisota muuxannoo qabaniin deeggarame qulqullinaa fi sirna olaanaan xumurameera jedhan. Injifamtoonni kunneen beekumsa gargaarsa dura first aid yaala yeroo ariifachiisaa akkasumas to'annoo miidhaa yeroo rakkoon uumamu fudhatamu irratti dandeettii gahaa horataniiru jedheera. Akka hooggansi damee fayyaa zoonichaa ibsetti yeroo rakkoo tasaa fi miidhaa dirree irratti uumamu gargaarsi ariifachiisaan lubbuu hedduu baraaruu danda'a jedhe. Kanaaf beekumsi sirriin miidhaan salphaa gara cimaatti akka hin ceene ittisa. Loltoonni ogummaa fayyaa qaban of eeggannoo fi wal gargaarsa cimaa horatu. Kunis jabina walii galaa cimsuu fi hawaasaaf tajaajila ogeessonni kunneen yeroo barbaachisummaa naannoo isaanii keessattis gargaarsa kennuu danda'u. Kunis hariiroo ummataa fi wal amantaa cimsa jechuun ibsaniiru. Leenjifamtoonni eebbifamanis murna gabroonfataa mootummaa maafiyaa PP fi haala rakkisaa kam keessattiyyuu osoo hin jilbeenfatin dirqama isaanii dachaan bahuuf qophaa'uu isaanii ibsanii jiru. Kutannoo fi naamusaa fi ogummaa isaanii ummataaf oolchuun akka hojjetan waadaa seenanii jiru. Xumura irratti hooggansi zoonii lixaa hojii ijaarsa dandeettii kana itti fufiinsaan cimsuuf karoora qabaachuu himuun humni beekumsa fayyaa qabu qabsoo keessatti shoora murteessaa akka qabu hubachiisee jira. Aanaa meettaatti jaleewwan mootummaa naftanyaa bilisiginnaa saamicha hawaasa irratti raawwatan hammeessuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Bahaa Harargee aanaa meettaa araddaa waldaa gammachuu keessatti loltoonni mootummaa naftanyaa PP faayidaa qoonqoo isaanii qofa caalchifachuu fi garaa isaaniirra darbuu dadhaban gurraandhala 21,2026 eegaluun deeggarsa paartii maqaa jedhuun dirqamaan nama tokkorraa qarshii 1,100 guuraa jiraachuu jiraattonni araddichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa maqaa adda addaa dawoo godhachuun hawaasa meeshaa maleessa afaan qawween saamanii dantaa dhuunfaa isaanirra oolfachuu aadaa taasifatan guyyuma kana maqaa deeggarsa raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa jechuun qarshii 500 dirqiin irraa fuuchaa jiraachuun ifoomee jira. Jiraattonni qarshii jedhame kafaluuf of harkaa dhaban mana hidhatti darbatamanii horii saamamaa fi miidhaa adda addaa keessummeessaa jiraachuun baramee jira. Akkuma naannichaa fi Oromiyaa guutuma keessatti jaleewwan bilisiginnaa maqaa gosa kafaltii adda addaa hawaasatti dha'uun
guyyaa guyyaan hawaasa ofiifuu beela fi qaala'insa jireenyatiin waddamee miidhamaa jiru hiraarsuun dantaa dhuunfaa isaanii fi galii impaayaratti kufee guddisuuf halkaniif guyyaa kufanii ka'aa jiru. Aanaa dirree Hincinnii keessatti waraanni mootummaa naftanyaa biltsiginnaa manneen jiraattotaa gubuun himame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Shaggar aanaa dirree Hincinnii ganda Arfinjoo Dagaagoo Xiilaaftoo jedhamu keessatti Guraandhala 22 bara 2026 sirni dhableeyyii waraana maafiyaa Abiy Ahmad obbo Tulluu Baayisaa fi aadde Tijjee Taaddasaa namoota jedhaman jalaa manneen jireenyaa isaaniitti ibidda shiduun qabeenya hunda waliin barbadeessanii jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun gandichuma Gooxii Mi'aa jedhamu keessatti guyyuma kana haadha hiyyeessaa maqaan ishee aadde Geexee Shugguxii jedhamtu jalaas mana jireenyaa ishee ibiddaan gubanii barbadeessuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Akka maddeen himanitti namoonni kunneen harka qalleeyyii jireenya gadadoo jiraatanii fi hirmaannaa siyaasaa dhaaba kamiyyuu kan hin qabne yoo ta'an sababa sobaa deeggartoota wobooti jedhuun gochi dabaan kun irratti raawwatamuun maatiin isaanii bakka jiraatan dhabanii bittinnaa'uu dubbatu. Aanaa Qilxuu Harraatti namni nagaa tokko loltoota maafiyaa mootummaa naftanyaa biltsiginnaan ajjeefamuun ibsame. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Harraa ganda Talaamsoo Dambii keessatti Guraandhala 22 bara 2026 manguddoo abbaa ijoollee 6 tokko rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu isaanii odeeffannoon naannoo irraa dhagahameera. Akka jiraattonni naannichaa himanitti namni ajjeefame obbo Getaachoo Wasanaa kan jedhamu yoo ta'u jaarsa araaraa fi nama hawaasa biratti kabaja guddaa qabu ture jedhan. Jiraattonni naannichaa akka ibsanitti namni kun siyaasa irraa bilisa kan ta'e nageenya fi waliigaltee hawaasa keessatti shoora olaanaa qaba ture jechuun ibsanii jiru. Akka odeeffannoon jedhutti yakka tokko malee rasaasaan rukutamuun lubbuu isaa dhabuun hawaasa keessatti gaddaa fi rifaasisaa guddaa uumeera. Maatii fi hawaasni bal'aan gocha kana balaaleffatanii haqni akka argamu gaafachaa jiru. Taateen kun yeroo ammaa haala nageenya gandicha keessatti jiru irratti yaaddoo guddaa uumeera jedhu jiraattonni naannichaa sodaa fi jeequmsa keessa jiraachuun isaanii beekamee jira. Aanaa Guutoo Giddaa keessatti jaleewwan mootummaa naftanyaa biltsiginnaa jiraattota jumlaan hidhuu fi dirqamaan milishummaa leenjisuu itti fufuun dhagahame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Wallaggaa Bahaa aanaa Guutoo Giddaa ganda jireenyaa bakka addaa Korommii jedhamutti Guraandhala 20 bara 2026 waraanni mootummaa naftanyaa biltsiginnaa dargaggoota maqaan isaanii Malkaamuu Geetuu, Caalaa Faqqadaa, Wandimuu Tasfaa fi Biraanuu Amsaaluu jedhaman badii seeraa tokko malee ukkaamsuun magaalaa Naqamtee waajjira poolisii ganda Duwwaa 5tti hidhanii hiraarsaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti dargaggoonni kunneen siyaasa kamirraayyuu walaba ta'uu eeruun ergamtoonni sirnichaa garuu sababa sobaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhu itti maxxansanii dubbatu. Kana malees ganduma jireenyaa bakka addaa immoo jedhamu keessaa guyyuma sana sirna dhableeyyii waraana mootummaa naftanyaa PP kunneen jiraattota hojii idilee isaanii irraa jumlaan ukkaamsuun aanechuma ganda gaarii jedhamu geessuun dirqamaan milishummaa leenjisaa jiraachuu maddeen itti dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif himanii jiru. Namoota humnaan qabamanii gara mooraa leenjii geeffaman keessaa kan maqaan isaanii nu ga'e Shumaa Baqqalaa, Taarikuu Tamasgeen, Wandimmoo Tamasgeenii fi Dassaalee Darajjee ta'uun ibsamee jira. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.